Barakkamii keessa jirra jiru. Barakkamii keessa jirra. Baratti ilmoon haadha qalu, abbaa qalu, obboleettii qalu keessa barakkamii keessa jirra yaa Waaqayyo. Harkuma maaliitu haadha isa dhaltetti harkisaa hiixatee haadha kana qale mucaan kun. Wayyoo baay'ee nama gaddisiisa. Dubbachuuf illee baay'ee nama saalfachiisa jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha warri dhimmisaa laallatu qaamni seeraa mucaa kana adabbii seera qabeessoo adabe malee haala kanaan ammallee gochi arsii keessatti raawwate kun boru mana tokko keenya galuu danda'a. Kanaaf iyyuu warroonni miidiyaa gurguddaa qabanii fi aangoonni mootummaa warri dhimmi kun isaan laallatu murtii jabaa mucaa kanaaf laachuu qabu jechuudha. Adabbii jabaa laachuu fi qabuuni. Kanaaf iyyuu haadha yeroo baay'eetti dadhabde ji'a 9 guutuu garaatti isa baattee waggaa 2 waggaa 3 kana fincaansaa waan hundumaa isa dandeessee haadha isa kunuunsite isa guddiste kana irratti akkamitti harka isaa fudhatee qaluu danda'a. Kana Waaqayyo nu haa oolchu. Gurraan dhaga'uuf waan namatti hin tolle jechuudha. Dhaga'anii miira ofii to'achuu waan namatti hin tolle jechuudha. Kanaaf iyyuu haadha ofii otoo namaa danda'amatee umurii qaban irraa hiranii fi baay'ee tokko namatti tole jechuudha. Maaliif ani gaafan kana argu baay'ee tokko miira koo danda'een to'adhu jechuudha. Baay'ee tokko garaana nyaattee dubartiin kun namni akkamitti haadha isaa akkamitti akka inni qalullee baay'ee maal namni akkasii jedhee mucaan kun illee namarraa dhalatee laata garuu jedheen baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha. Kanaaf iyyuu bara kana keessa waanuma gurra namaatti hin tolle ilaaluun namatti hin tolle arguun namatti hin tolle argaa jirra dhaga'aa jirra. Kanaaf immoo amantaa qabnuun Waaqayyo keenya ni kadhanna. Maaliif barichi bara dhumaa dhagatii ta'ee fi ijaan argaa jirra. Waan nuti fagootti kunuuti jechaa jirru kunuunu bira ga'ee argaa jirra. Kana hundumaayyuu Waaqayyo dhala badduulee namaaf hin kennini isiniin jedha Waaqayyo. Dhalaa fi biqila Waaqan namaa qajeeshaa jedhu mitiire. Kanaaf iyyuu Waaqayyo magganama mucaa jallaa ta'e kenneef jechuudha dubartii kanaaf. Kun immoo fakkeenya gadhee ta'e jechuudha. Zarii isaa abaarsisaa, lammii isaa abaarsisaa, lammii warra akkasii sana warra haadha ishee ajjeestee warra haadha ishee qalte jecha zarii isaa sana abaarsisaa jechuudha. Borullee kan isaan booddee dhalattullee arrabsiisaadha. Mucaa dhala waan hin taane galmeessee darbedha jechuudha. Mucaan kun fakkeenyummaa gadhee nama galmeessee darbe biyya lafaa keessa mucaa kana jechuudha. Kanaaf iyyuu haadhi keenya kunuunfamuu qabdi, jaallatamuu, kabajamuu qabdi malee akkas ta'uu hin qabdu. Umurii amma kanatti dadhabdee guddistee sadarkaa kanaan geessetti sadarkaa kanatti mucaan kun yerootti haadha isaa kunuunsu, yerootti haadha isaa gargaaruudha malee yerootti haadha isaa billaadhaaf laatu hin turre. Kanaaf Waaqayyoo bichaan nagaa biyya keenyaaf haa buusu, nuuf illee haa buusu. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko na ajaa'ibsiisa jechuudha. Addumatti gaafa maatii keenya gidduu jirru jechuudha. Ijoolleen nuti warri biyya Arabaa jirru gaafa maatii keenya gidduu jirru jechuun omaayyuu nutti hin fakkaatu jechuudha. Gaafa garuu dhufnee guyyaa tokko harka haadha ormaatti miidhamne yookiin harka haadha ormaatti dhifatamne yookiin dheebonne beelofnu addumatti caalchisee mi'aan haati maal akka taate, abbaan ofii maal akka ta'e, obboleettiin ofii maal akka taate caalchisee nu gala jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ani yeroon biyyaa baay'ee daa'imummaadhaan waan hin ba'ee fi homaa tokko illee natti hin fakkaatu jechuudha. Maaliif jechuun nan jaalladha garuu nan jibba isiniin jechaan jiru. Hagas mara kana akkammaa kana natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf biyyaa bahee jedhu guyyaa tokko yeroo hundumaa immoo yeroon sagalee abbaa koo dhaga'u nan bo'achuudha. Akkasuma sagalee haadha koos gaafa dhaga'u nan bo'achuudha. Natti hin toluuni. Gaafa dubbisu baay'ee gatiin jaalladhuuf nan bo'aa miira koo to'achuu hin danda'u jechuudha. Akkasii guyyaa tokko baay'ee tokko hin beela jechuudha. Wanna mudannoo tokko isinitti himuu barbaadeetanii. Baay'ee tokko beela jechuudha. Biyya Arabaa ta'uun jiru baay'ee beela'anii yeroo kaan haati koo nyaata natti jijjiirtee nyaaticha yoo nyaachuu didee yoo na sossobdee maal jetti garuu harka Oromaatti immoo ofuma koo nyaachuuf isa yaade yoo nan dhabaadhe miira baay'ee fokkisaa tokko nan bo'e jechuudha. Akka malee tokko hin bo'e jechuudha dhugaa rabbi dubbachuu fi safara sana baay'ee tokko hin bo'e bakka natti dhaga'ame baay'ee hin bo'e. Achiin booddee nan bilbilee fi nan xiqqoo yeroo sanaati kun yaalaa dhukkubsattee turte wayyoo kamaaloo ittan farrese moo akkami jedheen ergasiiti
yeroon isaan dubbisullee amma hin bo'u jechuudha. Amma miira boo'ichaa dhufan to'adha jechuudha. Kanaaf iyyuu baay'ee hin bo'u. Innaa kana malee addumatti gaafa biraa fagaannee haadha keenyarraa gaafa xiqqoo siqnee jennu baay'ee miira addaatu nutti dhaga'ama jechuudha. Jaalalli ishii danuu nutti dabala jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu gaafa bira jiraatanii yookiin maalummaan haadha namaaf hin galtu. Gaafa irraa siqanii garuu harka hormaatti gaafa miidhaman caalchisee namaa gala isiniin jechuu barbaadeetan obboloota koo. Kanaaf iyyuu warri haadha abbaa qabdan waaqayyo umurii isaa isiniif haa dheeressu. Isinillee dhaloota waan gaarii galmeessee darbu ta'a. Kan isinirraa dhalatullee ilma waan gaarii galmeessee darbu, intala waan gaarii galmeessitee darbitu isiniif haa taatuun isiniin jedha. Oolmaa gaarii naaf qabaadha. Nagaan oolaa eebbifamaa. Akkasuma immoo koomentii gochuu, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo. Galatoomaa eebbifamaa.